Abiy ingada paarlaamaa irratti waraana ba'u kaayyoon qabu maal jedhaman? Kaayyoon qaban jedha. Itti dabalees waa jedheera maqte. Fedhiin isaas hin beekamu jedhe. Maali? Fedhii waraana bilisummaa Oromootu hin beekamu amma Xaqalaa Ministeera. Amma dhuguman beektan immoo. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Bona Times. Bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif ta'u jecha viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Amma xumura viidiyoo kootiitti akka namaa turtan isiniif hima. Gara viidiyoo kootiitti ta'a. Hayyeeqa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Bona Times. Viidiyoon qabadhee dhufe interviyuu jeneraalicha keessan Haftaamuu Lamuu wajjiniin qabadhee dhufee jira. Kanaaf amma xumura viidiyoo kootiitti akka namaa turtan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan like gochuun subscribe gochuun kan isin itti like gochuun akka leenjii bitiin gaafadha gara viidiyoo kootiitti isin dabarsa. Tole Jeneraal Oromoo akkam jirtu? Jooyyaa harka fur. Qophiitii dhiyeessitu maqaan isaa maal jedhama? Qaanqeeshoo. Lakki kana miti maqaa biraas hin qabu moo? Gingilchaa Tiigi. Eeyyee mee daawwattoota Bona Times waliin wal barii. Jeneraalichi keessan kun qaxaleen keessan Haftaamuu Lamuuti. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa eenyutu bulchaa jira? Xaqalaa Ministeera Dr. Abiy Ahmed. Waraanni Abiyyi maaliif abaa'oo garuu? Waan lolaa jiraniif hin beekani. Kaayyoon isaa maal sitti fakkaata? Dargaggoota Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Oromiyaa waan jiru dhaloota Oromoo keessaa dhabamsiisuudhaaf. Qubee jenereeshinii dhabamsiisuudhaaf. Kana malees kaayyoo sun qabu jedheera maal jettete kanarratti? Kanatu kaayyoon qabu. Itti dabalees waa jedheera maqte. Fedhiin isaas hin beekamu jedheera. Fedhiinsa kan hin beekamne maali? Fedhii waraana bilisummaa Oromootu hin beekamu amma Xaqalaa Ministeera. Amma dhuguman beektan immoo. Isayyuu naamusaan qabdu jedha. Jechuun namatti hin ulfaatu arrabumatti namatti hin ulfaatu Xaqalaa Ministeera. Anaafuu gaaffii dhaabte. Mee ittiin himee waa'ee abaa'oo? Naamusa isaa laala akkaataa inni konkolaataa of gidduu deemsisee karaarra deemu laala. Uummata gidduu akkaataa isaa itti deema ilaala. Warra kana xiqqeessuun in ulfaatam Xaqalaa Ministeera. Nama dhibaamatte. Si waraana ba'oo maal sitti fakkaata? Waraanuma biyya Kooriyaa wayiidatti fakkaatu. Waraana maali? Waraana Itoophiyaa keessaa yoo miti biyya Kooriyaa wayii. Hatte eenyutu uummata nagaa fixaa jira garuu? Shanee har'a Dr. Abiyyiin itti quba qabaa jiran miti kan uummata nagaa fixaa jiru. Kamii dharee Haftaamuu? Shaneen har'a uummata fixaa jiru. Shanee warri bilchiginnaa ijaaranidha. Tole jeneraalicha keenya gaaffiif deebii waan nama wajjin dhiyeessiteef guddaa galatoomii daawwattoota keenyaan waan jettu qabdu yoo ta'e jedhi. Waan nu daawwattaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. YouTube chaanaalii keenya yoo subscribe hin goone amma subscribe godha. Illee guddaa galatoomi. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Bona Times. Viidiyoo qabadhee dhufee ture kana fakkaata. Viidiyoo kootiitti akka gammaddan abdii guddaa irraa qaban. Viidiyoo kana kan fakkaatan isinii qabadhee kan dhufuuf koomentii irratti nama interviyuu godhu akka naa cuqaastan isin barbaada. Dabaleen jedha warri chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun warri like gochuun kun hin daawwachaa jirtanis like gochuudhaan akka na ijji bitee isin gaafadha. Torban interviyuu biraa amma walitti deebinutti nagaa.